Roome saddeet soddomii shanirra isa jiru iddoo garaagaraatti dhageessu ergaan kun ergaa waa'ee jaalala Yesuusidha kan inni ibsu. Akkas jedhanan dubbisa. Eenyutu jaalala Kiristoositti gargar nu baasa? Gidiraan yookiis muddamni, ari'atamuun, beelli yookiis qullaa ta'uun, sodaachifamuun yookiis billaan gargar nu baasuu hin danda'are. Sababii keetiif namoonni guyyaa guyyaatti nu keessaa hin ajjeefamu, akka hoolotaa qalamuuf jedhanittis lakkaa'amnee jirra kan jedhu caafameera. Waan nurra ga'e hundumaatti garuu karaa isa nu jaallatee mo'icha guddaa arganneerra. Duuni jireenya ergamoonni waaqarraa warri bantii waaqaa keessatti haboo qabu jedhaman sodaataman wanti amma jiru wanti dhufuuf jirus hundinuu wanti humna argisiisuu danda'us jaalala waaqayyootti gargar akka nu baafne ani beeka. Wanti ol ka'ee jiru wanti gadi fagaatee jirus uumama keessaa wanti biraas jaalala waaqayyoo isa karaa gooftaa keenya Kiristoos Yesuus nuuf dhufetti danda'ee gargar nu baasu. Iddoo muraasan keessaa darbee iddoon sagalee dubbadhutti faarfannaa Daawit 118 lakkoofsa 6 abbaan ta'e naa baasaa barreeffadhaa. Daawit waa inni dubbatu erga waaqayyo nu jaallate eenyuun nan sodaadha reessanii jedhu. Yohaannis 3:6 inni jireenya bara baraa fidee harka keenya keessa gasheera karaa Yesuus jedha. Tokkoffaa Qorontos 3:21 isin manna qulqullummaa waaqayyoo akka taatan hin beektaniireedha. Akkas jechuun kanaaf iddoo buufata waaqayyooti jechuudha nuyi. Isaayyaas 58 mul'ata 12 Ibroota 6:20 Yohaannis isa duraa 2:1 Macaafa faarfannaa 42:22 lammaffaa Qorontos 4:11 waa'ee jaalala Yesuusin dubbadha xiqqoo ishee. Mee akka jedha jaalala isaatiin hidhamneerra jedha. Mee warri jaalala isaatiin hidhamtan. Phaawulos wantanda sitti bareechee cimsee warra Roomaatti jedhu tokko laal. Ari'atamaa jibbamaa waa'ee Yesuus ituu deemee lallabaa jiru dubbii bareedduu tokko dubbate iddoo kanarratti. 35 eenyutu jaalala Kiristoositti gargar nu baasa erga jedhee booda gidiraan yookiis muddamni nu baasuu danda'a. Gidiraan muddama maaliif dubbate Phaawulos? Biyya lafaa keessa jiru kana keessatti rakkoo baay'een itti baay'ate. Garuu jaalalli Yesuus isa qabee waan jiruuf itti ba'uu danda'u. Warri sirriitti jaalala Yesuusin qabamtan waan dhaggeeffadhaa. Haleluuyaa. Meesin jaalladhaa dubbadhaa Yesuusidha. Iyesuus Phaawulosin jaallateera. Phaawulos Iyesuusin jaallateera. Dubbii kana gaafa dubbatu gidiraaf muddamni yerootti baay'atutti akka jedhee garaa kute warra naannoo isaa jiru. Ani jedhe jaalala isaatti eenyu na baasuu waan hin dandeenyeef garaa keessa muradhaa. Anaan gidiraan na baasuu hin danda'u. Gidiraachuu maal jechuudha? Gidirfamuu jechuun waan baay'eedha. Nama baay'ee kan gidirsu wanta hedduutu gidirsuu danda'a. Muddama jechuun immoo maal jechuudha? Garatti goran wallaalu. Namichi kun maqaa Yesuusitu waamu garatti gor wallaalu. Tulallabuu garatti gor wallaalu. Muddam ari'atam jibbaan itti baay'ate. Yesuus Kiristoos garuu laphee isaa keessa buufatee jira. Mee warri laphee keessan keessa Yesuus jiru ergaan isinii qaba. Gidirfamatu isinitti baay'ata malee hin booji'amtan. Muddama isinitti baay'ata malee hin booji'amtan. Gargar ba'uu hin danda'u haasaa. Yaa gidiraa jedhaani yaa muddama jedhaani na rakkista malee jedhaani ani jaalala isaatiin hidhameen jira jedhanii haasaa ba'u. Haadha haasee nuyi biyya lafaa kana keessa jaalala namaan jiraachaa hin jiru. Yaa Yesuus fiqir buddeenni nuu ta'ee jiraachaa hin jiru. Namni nuu ta'ee jiraachaa hin jiru. Biyyi lafaa nuu ta'ee jiraachaa hin jiru. Beekaan nuu ta'ee jiraachaa hin jiru. Nuu kanfalamee jiraachaa hin jiru. Harka qabee Yesuus na jaallate bakka edin ani miidhamuu hin danda'u jedhee haasa'e. Mee warri jaalala isaa qabamtan haleluuyaa. Ituma jibbamtanii Yesuus. Ituma ari'atamtanii Yesuus. Ituma du'aa jirtanii Yesuus. Gidirfamaan jira adda ba'uu hin danda'u. Jibbamaan jira adda ba'uu hin danda'u. Muddameera garatti gor wallaaleera. Hidhaa ijaatti eegameera. Danfa keessa bu'eera. Hidhameera kabalameera dhiitameera. ግን adda ba'uu hin danda'u. Isee kana jala muraanaa qabaa jedheen meetti mi wallaa keetti qilleensa irratti miti ani jaalala isaan booji'ameera. Adda ba'uu waan hin dandeenyeef ituma muddamuun faarfadhaa. Ituma jibbamuun faarfadhaa. Ituma rakkadduun lallabaa. Nuyi jaalala isaatiin hidhamneerra. Kiristaanota ammas bakka keessan bu'ee ergaan dubbadha warra bakkeet harka kee ol fuudhi ana keessa kan jiru jedhime yeddamuu fiqir na bala qabi harkaan haleluuyaa na keessa kan jiru jedhimes dhiiganarraa addan baaneedha jaalala isaatiin naa kenneera. Ergaan qaba bakka bu'ee ergaan qaba biyyaaf ergaan qaba siif ergaan qaba biyya lafaaf nuyi jaalala Yesuustu nu keessa jira. Yesuus duukaa kan buuneef buddeenni barbaannee miti. Yesuus duukaa kan buuneef oofannee miti. Ituun waa'ee caammaan beekin ituun waan saaddan baasitu waa'ee uffataan beekin Yesuus hin jaalladhaan. Ituun namni tokko mucaan kun xinnoodha tunaan jedhu aantee tilliqnee. Jaalala kanarraa adda ba'uu dandeessaa? Hin dandeessaa? Si baasaa irraa biyyi lafaa. Ituuti baddee jirtu hin barbaadamtaa siin jedhu.
tuuti gadi buutee jirtu dirreessi eegaa'edha. Ituuti waa'ee kee namatti hin beekamin jiru beekamtii argattaa deemarrees. Eenyu siif kan du'e, eenyu siif kan ifame, eenyu siif kan garafame, eenyu siif kan salphate, eenyu siif iddoo kan dhabe. Jira obboleessi kee jira. Yesuus Kiristoosiin akka jedhe ibsate Phaawulos. Yaa jarana de warra Roomaatiin. Ani tun gama keessan dhufu jedhe Malaaxiyaadhaatti gaafan bishaan sana du'a oolee of argu jedhe booftillee na idditeetti jedhe. Hojii ergamoota boqonnaa 27 boofta addaa qabu na iddite uumaanatti hin fakkaanne jedhe. Haneenyuu nan sodaadha keessa waan buufatee jiruuf nan urgufadhe yaa warri du'a koo eegan fajajanii na laalu jedhe. Warra akkan kufu eegan yoom cabanaan jechaa jiru. Ani garuu uumaanatti hin fakkaanne jedhe. Ani ulfinni sanarra dhufee waan jiruuf nan urgufadhe. Kanaaf horeen indu'a jennaan arraaggafeen tajaajila kootti fufeen. Arragama keessan kan dhufeedhe mootiin keessan na hidhee tureedhe. Hidhaas hin dhageenyaan jedhe. Dubartittiin tokko kana fakkaatee itti iyyite. Namoonni waaqayyo tokko magaalaa kana galaniiru itti iyyite qabsiifte. Seexana waaqayyo si aifatu gaafa ne way jettee lafatti rukutte. Afuura ekera imtu afuura waa dudubbattu turre jira. Itti wal galanii nyaatu turan. Mootii biyya sanaa. Tua godhe humni Phaawulos irra jiru. Kenni mergaan sii qaba. Safara teessutti humna si dha'u osoo hin ta'in humni siif dha'u siif dhufu. Biyya dhattutti, lafa teessutti, mana barumsaatti, biirootti, iddoo jirtutti, ittuma dadhabaa jirtu. Maqaa kana gaafa waamtu humni dha'ee lafa sii buusu sibiraa dhaabatu jira. Namoota 29 fuulee dha'ee waa lafa buusu kennama. Raasi mataa kee naa kennameera jedhi haasa'e. Nama jaalalli keessaa boba'utu jira. Ani bitaadha jedhi. Dabali ani bitaadha jedhi. Ya du'aa jedhi. Ya seexanaa. Ya biyya lafaa. Si bitamuu hin danda'u. Ani bitaadha. Alaafaadhaa kaalaabaa haasa'e. Jaalalli isaa sin keessaa boba'uu qaba. Jaalalli isaa si keessa jiraateera taanaan kan si keessaa yeroo hundumaa ho'u dubbatu Yesuus qofaadha. Kanaaf Phaawulos dubbii kan dubbate warra Roomaatti gara kuteessatti. Jagnaa noo Phaawulos. Si buumna danfaa zayitii keessa jedhanii na buusaa jedhe. Daawit akka jedha erga Waaqayyo gara koo ta'e eenyuun hin sodaadhare. Maalan sodaadhare buusaa jedhe. Goototanii fidanii danfaa zayitii keessa buusan. Si gubaan jiru ennaan na gubaa jira garuu innis Yesuusin jedha. Gubaa jira rakkin. Sin gubaa jira jechi namaa. Sin gubaa jira biyyi lafa. Gubuu dhiisee kana nurraa quncisee akka Iyyoobitti gaggatee raamoo nutti naqa malee Yesuusitti adda ba'uu hin dandeenyu. Jala muraatti maa kana. Sinis jala muraa qabaddaa warri takkachi dhaquu takka dhaquu ittanii akka gaaddidduu guyyaa aduu sodaachaa nama duukaa deemti. Gaaddidduu sa'aatii 6-7 yoo laaltan maal sodaataa deemti nama duukaa. Gaaddidduu sin jalatti baqattee hin beektu siniin. Silaa gaaddidduutti laataati moo nama jalatti baqatti. Nama jedha. Simiti muka bakkee kan dhaabatu jalatti baqatti gaafa duu baqattu. Ergaa sinii qabaan. Jaalalli Yesuus sirriitti waan nu hidhateef itti adda ba'uu dandeenya. Ergaan koo jaalala Yesuus. Akka jedha muddamuudha, gidirfamuudha, ari'atamuudha yookiin beelaa'edha. Ari'atamuu jechuun maal jechuudha? Nama kan ari'atu maal? Ari'atamuu jechuun nama dudduuba isaan jira. Israa'elootaa yoo laaltan warri isaan ari'atan yookiin warri isaan duukaa fiigan qabuudhaaf maal gochuudhaaf? Wanti tokko gaafa si ari'atu si qabee kolonii isaa jala si gashachuuf. Caloo isin ari'atu meedaatti albalee si ari'ata miti diinni kee si bituuf si ari'ata. Amma Museeniif Israa'eloonni fiigu dura. Fariyoon moofaa isaa kaafateetu gaachana isaa kaafatee eenyu duukaa fiiga qomoo Waaqayyoo kan duukaa fiiga. Israa'eloonni yeroo fiigan kan duukaa fiigan warra isaan ajjeesan tokko warra isaan bitan. Israa'eliin waa lamatu balleessuuf ture. Andanya warra kakuu Israa'el dhagaantu duukaa fiigaa jiru. Ulettanya warra kakuu Israa'eliin kan hin dhageenyeef kan hin argine waan isaa waan hin beekneetu dura isaa ciisee jira. Galaana diimaan gurra sin qabu ija sin qabu. Waa'ee Israa'el maal akka ta'a waa'ee isaaniis hin beekun calluma dura isaanii jira. Waaqayyo garuu isaan lamaan gidduutti itti dhufe. Warra kakuu isaanii dhaga'ee duukaa fiigaa jiru nurkaan baatun sooromtiin jijjiiramtiin guddatti hin garboomsifne warra jedhaniini. Waa'ee kakuu Israa'el hin beekneen tasagaa jedheen waan nyaattu qabdaa jedheen. Wal siifa nyaatu diinni kee. Inni dura kee jirus inni booddee kee jirus walitti darban. Qabi miila kee achuma jilba kee irra kakkaa yaa miila koo jedhime. Ati darbeedhiin Israa'eloonni kutanii ba'an bishaaniif diinni Israa'eloota walitti naman wal nyaatan mee warri jaalala Yesuusin qabamtan Yesuus yoo biyyuu diina keessa isin hin dhiisu dabalatti isin kenna siniif lolaa siniif mo'aa siniif hojjetaa siniif dhaa akka irra deemtu siniin godha. Jaalalli Yesuus gaafa nu keessa jiraatu ari'atamaa mana isaa jiraan malee mana isaa keessaan ari'atamu. Namoonni baay'een jaalalli Yesuus waan hin gallee gaafa ari'ataman mana isaa keessaa ari'atamu hafuura qulqulluu keessaa ari'atamu. Ofoo isaanii ulee fudhatanii of reebu ofoo isaanii of ari'atu ofoo isaanii of baasu. Ani immoo ergaan qaba. Ituu Yesuusii wajjin jaalalli guddaan sinii galeera ta'eeti mana isaa keessaa hin baddan hafuura isaa keessaa yaada isaa keessaa hin baddan amma dhumaatti jaalalli isaa waan sin keessa jiruuf bakka itti hidhattu sii ta'uu dhiisuu danda'a garuu jaalalli isaa nuu ta'eera. Jaalallee keessa si dhugaa wajjin walii galtaniitu taanaan wajjin haasa'uun wajjin dudubbachuun sin hin dhibu yoo waliin galle garuu rakkisaa. Gaafati Waaqayyo wajjin wal jaallattu lafa beeloftee kuftetti wanti itti nyaattu hundumtuu siif sifaa. Waaqayyo arraa kaasee
umna si dadhabsiisu umna si ari'atu si biraa hambiseera. Nu jaalala Kiristoositti gargar hin ba'uudhaame. Waan isinitti himamee gargar hin ba'uudhaame haasaa. Yesuus gooftaadha boo. Haaleluyyaa. Yesuus gooftaadha. Qullaa ta'uun jedha. Sodaachifamuun yookiis billaan sheeka lamaan dubbadheen xumura. Sodaachisamuu ammallee baay'een jiru. Bara Phaawulos fa'aa hin lallabin jedhu. Hojii ergamoota boqonnaa 4 boqonnaa 5 irratti Phexros Yohannisiin maqaa Yesuus kana maaliin godhi mandara keenya keessatti hin dubbatin hin dhayin inni kaan billaa luqqifateetti inni kaan sodaachisa inni kaan yaa'ee duratti geessa inni kaan barcuma moototaa duratti geesseetu maal jedhaan lammaffaa maqaa kanaan akka hin dubbanne of eeggadhaa jedhanii jetti baasu. Bara kanallee hin jiru nutu jabaase jiraataa jira malee. Sodaachifamuun ari'atamuu jechi biyyi lafaa billaan sin ajjeesa sin balleessa yoo siin jedhan iyyuu gargar nu baasu. Phexros kan dhibu keessaa hojii ergamootaa boqonnaa 4 irratti yoo laaltanii akkas jedha. Yeroo namicha naafa isaa irratti dubbiin itti ka'e boqonnaa 3 irratti yoo laaltanii namicha naafa waggaa 40 olii sana barandaa irra taa'ee Yohaannis Phexros dhaqaniitu gara waaree booda jedha waan hin jirre tokko hojjetan har'a galgala wanti hin jirre siif ta'uuti. Ammatu waa'ee Phexros dubbadhu dinqiin Phexrosiif ta'e mana keetta ta'uuti. Kanaafidha misaalee fakkeenya nuu ta'eeti macaaf. Mana qulqullummaatti tol galaa jira namichi shibaan yookiin naafti tokko taa'ee birrii kadhata. Yeroo hundumaa mana qulqullummaa jala taa'ee birrii naa kennaan harka namaatiin deddeebi'a. Phexros akka jedhe sammuu isaa keessatti yaade inni nu duukaa buune inni jaallata inni nu maqaa isaa argine inni nu isa duukaa jirru kuni jara mucaa kana kaasuu qabaadha. Kanaafuu Phexrosiif Yohaannis yaadaan walii galanii ija keessa wal ilaalanii amantiin isaanii tokko ta'e. Waluma duukaa maqaa Yesuus Kiristoosiin waasiin goonuu qabna. Warqeen meetii of harkaa qabna maqaa Yesuus maal ta'e deeme ka'ii deemennaan harkaan qabnaan namitti lafa jirtu bidiqqatte gulubiinsee jabaata. Waa'een namitti ka'uu sanaa biyya miti qilleensa uraaseera. Borganamaa ta'u ji'arraa ta'u har'aa ta'u namni ati badaa jirtu dhaggeeffataa irra garuu ati itu kaatu of agartaati. Ka'uun kee immoo biyya ajaa'ibsiifachiisu. Nan kaa jedhaasaa jedhaasaa. Ka'u kayyatis haaleluyyaa. Dubbadha ammas nan kaa diina koorra. Har'a wanti samii isiniif taatuuti. Namichi kun ka'eetu jedha. Ituu isaan mana qulqullummaa iyyuu seenin utaaleedha. Fiigee mana qulqullummaa galee asiif achi fiigee ani fayyeera jechuu jalqabe. Namni hundumtuu ani fayyeera faarfannaa dhaabee jechubatti. Nama ta'u warri siin jechaa turan nama ta'eera siina jedhan. Akkasuma la. Isa si tuffatutti hin amanneeti. Isa sirrii harkaan qabatteetta. Jaalalli isaa mana keetii hawwacu har'aa kaase. Lafa deemtutti haaleluyyaa. Lafa deemtutti Yesuus iyyee. Sigaa kun iyyuu.